lamatti fayyadamuun sabicha cillimii gabrummaa keessaa baasuuf wareegama qaqqaalii kafalaatii turan. Tooftaalee kana keessaa tokko tooftaa callisaa yookiin alagaa fakkaachuu fi tooftaan lammaffaan tooftaa ifaa ture. Har'a seenaa qabsoo sabichaa keessatti warroonni seenaan isaanii seeneffamuu fi bara baraan yaadatamaa jiran harki caalaan warra qabsoo ifaan diina fuuldura dhaabbachuun gaggeessaa turanidha. Sirna imperializimii mootota Habashaa keessatti garuu warri qabsoo karaa callisaatiin isaanuma keessa ta'anii saba kanaaf gatii baay'ee baasan kanneen seenaan isaanii dhokatan kumootatu jira. Hin seeneffamneef, hin barreeffamneef, akkasuma immoo kabajni barbaachisaan isaaniif hin kennamne malee gootonni baay'een impaayera Habashaa bulchuu keessatti akka lafee dugdaatti tajaajilaa turan baay'een isaanii ijoollee Oromooti. Dhidhiima seenaa gootonni keenya keessatti darbatamanii dhokfaman diiganii baasuun ammoo dirqamaa fi hojmanii dhaloota qubeeti. Urjiiwwan sirna impaayeraa waaroo salphinaa uwwisan obboloota lameen maatii moototaa irra dhalachuun hiree gaarii isaaniif uume. Leenjii waraana biyya keessaa hanga carraa barnootaa yuunivarsiitota biyyoota alaatti kanneen baratan biyyoota barnoota itti hordofaa turan keessatti carraawwan barnootaa kumoota osoo qaban qabsoo dhokataa gaggeessuuf gara biyyaatti deebi'uuf kanneen murteessan. Akkuma gara biyyaatti deebi'aniin hireen qondaalummaa olaanaan kanneen laatameef yeroo booda sodaa mootiin Haile Sillaasee teessoo isaatiif qabuun Finfinnee irraa fageeffamanii kan ramadaman. Bakka ramadamanittis milkiiwwan ajaa'ibaa galmeessaa kanneen turan. Mooraa barnoota sadarkaa jalqabaa irraa hanga wareegamaatti utubaa qabsoo dhokataa Oromoo ta'anii qooda hin irraanfatamne obboloota bahatan. Maqaa goolii diimaa mootii Haile Sillaaseetiin obboloota kichutti qadara caban. Mahandisoota qabsoo dhokataa kanneen sabichi seenaa isaanii baay'ee hin beekne waa'ee obboloota lamaanii Mangistuu Niwaayii fi Girmaamee Niwaayii seenessaa jirra. Nageenya haa dursuu hordoftoota keenya kabajamoo kun meeluu seenaati. Meeluu seenaa keenya har'aatiin miliqa seenaa fi haqaa Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii fi Girmaamee Niwaayii akka gurraaf tolutti cuunfinee gurra isin buusna. Qophii kana qopheessuun kan isiniif dhiyeesse an Jamaal Taahiri. Gama ogummaa teeknikaaf kaameraatiin Abdii Jamaaltuun afaana ture. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Saawonni lameen kun kan dhalatan maatii hundeen isaanii sanyii mootii ta'e kan Moojjaa jedhamu beekamu irraa ture. Maatiin kun jaarraa hedduuf maatii eenyummaa isaanii dhokfachuun qabsoo callisaa gaggeessaa turan sanyii yeroo dheeraaf eegdonni mootii abbootii irree imperiyaal boodigaardii fi qondaalonni aangoo gurguddoon keessaa filamaa turanidha. Abbaan Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii fi Girmaamee Niwaayii nama waggoota dheeraaf sirna mootii Haile Sillaasee keessatti aangoo olaanaa qabaachaa turanidha. Akka maddoonni seenaa dhokataa seenaa Itoophiyaa yookiin immoo Itoophiyaan histirii akeekanitti alaqaan Niwaayii sirna sana keessaa waggoota dheeraaf bulchaa mana amantaa Ortodoksii kan Birbirsa Goorootti argamu kan maqaa Araadaa Gorgis jedhamuun waamamu akka bulchaa ture ni seeneffama. Yeroo sanatti seera ittiin bulmaata biyyattii tumuu fi hojii oolchuu irratti aangoo olaanaa kan qabu mana amantaa Ortodoksii waan ta'eef hooggantoonni mana amantaa Ortodoksii biyya bulchuu keessatti shoora olaanaa qabaachaatii turan. Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii akka lakkoofsa Habashaatti bara 1916 abbaa isaa alaqaa Niwaayii irraa handhuuraa Oromoota ganamaa Finfinnee Birbirsa Gooroo iddoo Habashoonni Araadaa Gorgis jedhanii yaamanitti dhalate. Obboleessi isaa Girmaameen immoo turtii waggoota 8 booda bara 1924tti dhalate. Sanyii warra guddaa waan ta'aniif bara mootii Haile Sillaasee mana barumsaa banaman hundatti dursa argachuun barachuuf carrooman. Sirnoota bara aangoo abbootii irree kaabaa keessatti carraa barnootaa kan argatu ilmaan qondaalotaa akkasuma immoo abbootii aangoo, abbootii qabeenyaa fi kanneen saboota biyyattii diinagdeen xinnoo fooyyee qaban warra dirqamaan ilmaan isaanii barsiisuuf eenyummaa isaanii dhokfatan muraasa turan. Akkasuma yeroo sanatti biyyattii keessa manneen barnootaa muraasa kanneen jiran maqaa mootii abbaa irreetiin kanneen moggaafaman qofaadha. Hiree kanaan ture jajjabeewwan ilmaan Niwaayii lameen carraa barnootaa argatanii saba isaanii Oromoo fi uummata Itoophiyaa bilisa baasuuf osoo dhamaanii maqaa goolii diimaa yookiin immoo qayyi shibbiriitiin umrii dargaggummaatti sirna mootii Haile Sillaaseetiin kan galaafataman.
Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay yeroo jalqabaaf mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Tafarii Mokonnin seenuun barnoota isaa hordofaatii ture. Akkuma mana barumsa sadarkaa tokkoffaa xumureen yeroo manni barumsa sadarkaa lammaffaa Haarootti Qadamaa Hayile Sillaasee sadarkaa lammaffaa jedhamu banametti barattoota dursa argatanii mana barumsichaa galan keessaa Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay nama hangafaa turan. Akkuma mana barumsa sadarkaa lammaffaa Qadamaa Hayile Sillaasee xumureen hiree akkaadaamii barnoota leenjii loltummaa argatee gara kolleejjii leenjii loltummaa holotaa kan baruma sana 1935 baname Gannaxxoor Timirti Beet jedhamu seenuuf hiree argate. Barri 1935 seenaa biyyattii keessatti weerara Xaaliyaaniin marsaa lammaffaa biyyattii irratti geggeessiteen kan yaadatamu yoo ta'u, akkuma xinnoo barataniin weerara Xaaliyaanii qolachuuf barattoota kutaa isaa wajjin hoogganummaa Kaapiteen Viigingtaam nama lammii biyya Iswiidin ta'een waraana Xaaliyaanii faccisiisuuf gara lafoota weerara Xaaliyaanii jalaa jiranitti duuluu eegalan. Haa ta'u malee duulli sun dirree Maacoo jedhamu irratti bitootessa 31 injifannoo Xaaliyaanotaatiin waan goolabameef gareen akkaadaamii loltummaa holotaa iddoo lamatti qoodamuuf dirqaman. Gareen tokko Raas Imruu Hayile Sillaasee wajjin gara Iluu Abbaa Boor Goreetti yoo qajeelu, gareen lammaffaan Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay immoo ajajaa Dajjaazmaach Abarraa Kaasaa jalatti hoogganamuun Xaaliyaanii gaarreen Finfinnee qabattee turte gara magaalaa Finfinnee akka hin seenne dhorkuuf gara Finfinnee deebi'uuf dirqaman. Marsaa lammaffaaf humni guddaan waraana Xaaliyaanii gara Suudaan kibbaatiin Iluu Abbaa Boor magaalaa guddettii handhuura daldala Itoophiyaa yeroo sanaa turte magaalaa Goree qabachuuf karoora guddaa waan qabuuf yeroo garasitti qajeelu gatiin Oromoonni Iluu Abbaa Booraa tooftaalee garagaraa fayyadamuun akka Xaaliyaaniin magaalaa Goree hin qabanneef kan falan akkuma qabsoo ijoollee Oromoo lameen kanneenii hadhas dhokatee hafeetii jira. Warri gaarreen Finfinnee irraa Xaaliyaanii qorachuuf gara Finfinneetti deebi'an ammoo dubbiin akka isaan yaadan ta'uu hin dandeenye. Xaaliyaanonni Dajjaazmaach Abarraa Kaasaa gowwoomsuun harka yoo kennachiisan Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay immoo ilmi qaroo fi gootni Oromtichaa waan itti aanee dhufu waan hubateef akkuma yeroo dheeraaf eenyummaa isaa dhoksee qabsaawaa ture Hayile Maariyaam Maamoo kan Arbanyooch hoogganutti makamuun gaarreen Finfinnee keessatti riphee Xaaliyaanota hafuura itti kutaatii ture. Sadaasa 1938 gareen Arbanyooch kan Hayile Maariyaam Maamootiin hoogganamu waraana Xaaliyaanotaa waliin geggeesse irratti Hayile Maariyaam Maamoo iddoo Gorfoo yookiin Salaale jedhamutti wareegame. Seenaa imala qabsoo sabichaa keessatti akkuma namoonni hedduun eenyummaa isaanii dhokfatanii osoo sabaaf qabsaawanii wareegamanitti kanneen eenyummaa isaanii ifatti ibsachaa karaa dhoksaa ifatti qabsoon sabichaa akka quucaruuf harka mirgaa diinaa ta'anii hojjechaa turan kuma dhibbootatu ture. Akkuma Dajjaazmaach Abarraan Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay ganee diina faana Mangistuu Niwaay kiyyoo keessa galchuuf hojjechaa turetti abbaan Dajjaazmaach Abarraa Kaasaa Dajjaazmaach Hayilee Daargee kan hiddi dhiiga isaa Oromoo Tuulamaa ta'e diina faana ta'uun ummatuma keessaa dhalate Oromoota Salaalee cunqursaa fi lafaan dhuuri isaanii irraa godaansisaa akka ture maddoonni seenaa ni akeeku. Ammas seenessi keenya akkuma itti fufetti jira nu faana bu'aa. Dajjaazmaach Abarraa Kaasaas erga Mangistuu Niwaay ganee Xaaliyaanotaaf bitameen booda yaaliin Xaaliyaaniin Finfinnee qabachuu yoo fashalaa'u obboloota isaa faana biyyaa baqachuuf dirqame. Yeroo booda mootiin Hayile Sillaasee deebitee harka yoo kennatte dhiifamni siif godhama jechuun xalayaa isaaf barreesseen Dajjaazmaach Abarraa Kaasaa yeroo gara biyyaatti deebi'u mootiin Hayile Sillaasee obbolaa isaa Wasan Kaasaa wajjin gabaa walakkatti fannise. Kan nama ganamuun hin oolu akkuma jedhamu ni Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay ganee diinatti gale akkasiin birbirsa goorootti harkuma diina kalee isaa ergachaa tureen fannifamuun shiraa fi gantummaa isaa faana addunyaadhaan nagaa walitti dhaammate. Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayis gara Kaartuumitti baqachuuf dirqame. Mangistuu Niwaay ija Tafarii Mokonnin keessa waan seeneef baqatee biyyaa ba'us callisee hin teenye. Suudaan Kaartuumitti jaallan isaa kanneen akka Jeneraal Mulugeetaa Bulii, Jeneraal Amaan Hamdoo, Zawdee Gabbisaa, Jeneraal Mariid Mangashaa, Dajjaazmaach Asraatee Madiinii fi kanneen biroo wajjin barumsa loltummaa barachuu itti fufe. Yeroo booda Tafarii Mokonninis Xaaliyaanii baqatee waan biyyaa ba'eef caamsaa 1941tti Hayile Sillaaseen bakka itti baqatee London irraa biyyatti yeroo deebi'u Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay fi jaallan isaas mooticha wajjin gara Finfinneetti deebi'an. Mootiin Hayile Sillaasee erga biyyattiin dhiiga gootota ijoollee Oromootiin
harka diinaatii baatee caamsaa 1941 gara biyyaatti erga deebi'ee booda gootummaa fi tooftaa loltummaa ilma Oromoo Jeneraal Mangistuu Niwaay sirriitti waan beekuuf hariiroo Mangistuu waliin qabu haaromsuuf dirqameetii jira. Sana boodas Mangistuu Niwaay loltuu waraana Itoophiyaa keessatti sadarkaa kolleelaa gahuun tajaajila guddaa laachaatii ture. Bara 1956 immoo iddoo Birgeedar Jeneraal Mulugeetaa Bulii bu'uun ajajaa waliigalaa eegdota mootii Commander of Imperial Bodyguard ta'uun muudameetii ture. Turtii isaa keessattis jijjiirama guddaa akka fidu barreessitoonni seenaa Itoophiyaa kanneen lammiilee Itoophiyaa fi lammiilee biyyoota birootaan hedduun ragaa bahaatii turan. Mangistuu Niwaay biyya isaa haqummaan tajaajiluu fi diina biyyarraa haa qolatu malee sirna imperializimii mootii Haile Sillaasee irratti qabsoo dhokataa inni geggeessaa ture salphaa hin turre. Jeneraal Mangistuu Niwaay icciitiidhaan yeroo hedduuf obboleessa isaa Girmaamee Niwaayii fi jaallan qabsoo isaa faana yaalii fonqolcha mootii Haile Sillaasee irratti taasisaatii ture. Sodaa fonqolchaa kanaanis Mangistuu Niwaayii fi Girmaameen yeroo dheeraadhaaf magaalaa Finfinnee irraa fageeffamanii muudamaan uummata isaanii tajaajilaan hoogganaatii turan. Naannoowwan yeroo sana Mangistuu fi Girmaameen hoogganamuun uummata hoogganan keessatti jijjiirama ajaa'ibsiisaa agarsiisaa turan keessaa muraasni Sidaamaa, Sumaalee, Dargee fi Booranni isaan hangafaa turan. Naannoo sababa sodaa aangoo fageeffamanii itti muudamanittis ummata hoogganan faana ta'uun keessumattuu jijjiirama dinagdee fi qananii ummataa irratti jijjiiramni isaan fidan hanga har'aatti dhalootatti darbuun ummata sanaan faarfamuu irratti argamu. Dirqama itti laatame xumuranii gara Finfinneetti yeroo deebi'anis jeneraalota gurguddoo Oromoo qindeessuun yaalii abbaa irree Tafarii Mokonnin daandii irraa maqsuu irraa of duuba deebi'uu waan didaniif hordoffii basaasaa qaamota Haile Sillaaseef amanamanii irratti taasifamaa tureen yeroo muraasaaf yoo miliqan dhumarratti gaarreen Finfinnee keessatti waraana mootii Haile Sillaaseetiin marfamuun Girmaameen harka diinaatti hin kennu jechuun battalumatti yoo of ajjeesu Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay ammoo madaa'uun gara hospitaalaatti fudhatame. Himannaa yaalii fonqolchaa fi goolii diimaa irratti banameenis adabbii du'aa Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay irratti murtaa'eetii ture. Akka sirna mootii gonfoo Haile Sillaaseetti adabbiin kamuu yoo sitti murame fuula mootii Haile Sillaasee dura dhaabbattee dhiifama yoo gaafatte murtuun sun hanga sirraa kaafamutti adeema. Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay ammoo wanti du'aa olis yoo jiraate fuula mootii Haile Sillaasee dhaabbadhe dhiifama hin gaafadhu jechuun bitoota 28 1961tti marfata Taklaa Imaanoot irratti goondachii Itoophiyaa sochoose Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay uummata Oromoo fi biyyattii gara bilisummaa fi qaroominaatti ceesisuuf osoo qabsaa'uu mootii Haile Sillaaseetiin fannifamuun ajjeefame. Hayyuun saayinsii siyaasaa Girmaamee Niwaay ammoo turtii waggoota 8 booda akka lakkoofsa Habashaatti bara 1921tti erga dhalatee booda ijoollummaa isaatti daa'imaa fi barumsaanis collummaa cimaa akka qabu kubbaa miilaas akka jaalatu seeneffamaati ture. Girmaameen akkuma obboleessaa barumsa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa mana barumsa Tafarii Mokonninii fi Qadaamaawii Haile Sillaasee jedhamutti hordofaa ture. Barnoota sadarkaa lammaffaa akkuma xumureen akka Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaay kolleejjii leenjii loltummaa osoo hin taane carraa barnoota alaa argachuun gara Yuunivarsiitii Wiskoonsiniitti imaleetii ture. Digrii isaa jalqabaa erga xumuree booda achuma Yuunivarsiitii Koolombiyaa irraa digrii lammaffaa saayinsii siyaasaatiin eebbifame. Yeroo Ameerikaa turettis pirezidaantii waldaa barattoota Itoophiyaa Ameerikaa kaabaa ta'uun tajaajilaas ture. Barnoota PhD hordofuuf fedhii guddaa qabaatu illee gara biyyaatti deebi'ee akka tajaajiluuf mootiin Haile Sillaasee xalayaa itti ergeetii ture. Sana booda gara Itoophiyaatti deebi'uun barreessaa olaanaa Raas Abbabaa Araggaay ministeera yeroo sanaa ta'uun tajaajilaatii ture. Yeroon kun biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti yeroo sirni fiwudaalizimii abbootii irree fonqolfamaa turanidha. Girmaameenis xalayaa barreessuun haala milkaa'ina fonqolcha sanaa icciitiidhaan gaafataatii ture. Icciitiin kunis yeroo booda irratti baramuun ijaa mootii Haile Sillaasee keessa Girmaamee galchuu danda'eeti jira. Yeroo baay'ee kofoo kaakii fi qarabata diimaa waan uffatuuf maqaa qoosaa kooministii jedhamuun beekamaatii ture. Haala isaa kan hubate mootiin Haile Sillaasee iddoo fagoo baadiyyaa geessuun bulchaa naannoo Walaayittaa akka ta'uuf dirqama laateef. Girmaameen akka Tafarii Mokonnin yaade osoo hin taane yeroo gabaabaa keessatti uummataan jaalatamummaa guddaa argateetii jira. Hojiiwwan gurguddoo kan akka mana barumsaa ijaaruu, manni iddoo tokkotti siquun tajaajila waloo akka argatan gochuu, waliigalteen abbootii lafaa fi sirna ciisanyaa barreeffamaan akka taa'u gochuun hiraarfama hiyyeessaa hanga tokko saphisuuf yaaluun uummata biratti jaalala guddaa yeroo gabaabaatti akka horatu isa taasiseetii jira. Oromoota naannoo sana qubatanis jajjabeessuu fi gargaaraa akka ture maddoonni seenaa ni ifoomsu. Uummataan jaalatamuun Girmaamee akka malee kan isa aarsee mootiin Haile Sillaasee Sidaama irraa kaasuun gara bulchiinsaa yeroo sana hedduu rakkisaa fi jeequmsaa jedhamtee kan beekamtu naannoo Sumaalee Ogaadenitti darbate. Girmaameen akkuma kanaan dura hojiiwwan boonsaa ta'an hedduu dalaguun jireenya uummataa fooyyessuu eegale. Jijjiiramni guddaan akka dhufuufis namoota baratan hedduu mariisisuu
jalqabe. Itoophiyaan duubatti hafummaa keessaa baatee akka biyyoota kaanii fuulduratti akka tarkaanfattuuf dhamaatii guddaa taasise. Haa ta'u malee warri aangoon gubbaadhaa yookiin ammoo waaqarraa nuu kennamte jedhan sun ammas gidduu galuun hojii isaa gufachiisuu itti fufan. Iskoolarri Oromoo fi qaroon saayinsii siyaasaa Girmaa Meeniwaay hanga warri aangoon waaqarraa nuuf kennamte jedhan bakkaa hin kaafamnetti jijjiiramni inni biyyattii irratti fiduu barbaaduu fi beekumsaan biyyattii jijjiiruu fi hiyyummaa keessaa baasuuf milkii akka hin qabne waan hubateef obboleessa isaa Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii fi namoota biroo kan jijjiirama fiduuf fedhii qaban wajjin marii taasisuutii eegale. Dhumarras yaalii fonqolcha mootii Haile Sillaasee 1960 qindeessuu akkasuma immoo shoora guddaa taphachaa waan tureef yaaliin fonqolchaa yeroo fashalaa'u obboleessa isaa Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii waliin marfamuun diinaaf harka hin laadhu jechuun 1961 harkuma isaatiin of wareege. Booda reeffa Girmaa Meeniwaayis bakka obboleessaa Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii itti fannifame addabaabaayii yookiin marfata Takla Hayimaanoot fiduun obboleessa isaa cinatti fannisan. Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii gaafa fannifame seenaa akkaan garaa nama booressu kan yeroo sanatti sabni isaa Oromoon hin hubatiniif dubbatee fannoo irratti hafuura dhumaa baafate. Jechi dhumaa isaas qabsoo ani gochaa ture sabni kiyya Oromoo fi uummanni Itoophiyaa naa hubachuu baatus qabsoon an taasisaa ture. Qabsoo saba kiyyaa fi uummata biyyattii garaa qaroominaatti ceessuuf godhamaa ture jechuun hafuura dhumaa akka baafate seenaan galmee muuziyeemii biyyattii keessaa argamee fi kitaabonni qorattoota seenaa Itoophiyaan histirii Harold Marcos akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2002 fi Toomaas Deevid 2004 maxxansan ni ifoomsan akkasuma immoo ragaa guddaas ta'u. Akkasanaan obboleewwan qaqqaaliin Oromoo lameen kanneen ogummaa loltummaa fi barnoota hooggansummaatiin fiixee gahan Birgeedar Jeneraal Mangistuu Niwaayii umrii dargaggummaa isaa waggaa 45tti Girmaa Meen ammoo waggaa 37tti osoo haqaaf falman kichutti qaxara caban. Akka Oromootti seenaa waan dhokataan akka obboloota lamaan kanaa tokko lamaa miti. Lolonni ammoo seenaa isaa jallate barbaade qajeelchuuf dirqama waan qabuuf seenaawwan biroo dhokataa akka kanaa ammoo qorannee dhaloota biraan qabuuf nutis dirqama qabna akkasuma immoo itti fufna. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo miliqa seenaa qaroowwan Oromoo lameenii dhokate maddoota seenaa garagaraa obeeffachuun midhaaksinee gurra isin buusaa turre kanumaan goolamna. Qophii kana qindeessuun kan isiniif dhiyeesse an Jamaal Taahiri gama ogummaa kaameraaf teknikaatiin Abdii Jamaaltu nafaana ture. Torbaan meeluu seenaa fi miliqaa qaabiraan hanga walitti deebinutti torbee milkaa'inaa isiniif haa ta'u nagaatti.